Jaalatamtootaaf kabajamtoota miseensotaa fi hirmaattota sagantaa galataa waldaa ifa jireenyaa akkasumas hordoftoota Obdii Miidiyaa hundi bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko biraa isin haa ga'u. Jirtuu nagaa keessanii Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Waaqayyoon nu gargaaree fuula isaa deddeebi'uu, maqaa isaa waammachuu, isa waaqeffachuu, isa tajaajiluu, akkasumas ayyaana Waaqayyoo obbolootaaf laatirraa tajaajilamuudhaaf carraa argachuun keenya wanta baay'ee guddaaf namatti toludha. Waaqayyoo ulfina guddaa fudhatu. Egaa Waaqayyo isin gargaaree Waaqayyoon galateeffachuutti akka jirtan akkasumas dubbii Waaqayyoo barachuuf barsiisuurra akka jirtan naaf galaa. Anis guyyaa kaleessaa gargaarsa ayyaana Waaqayyootiin isin jidduutti argamee barsiisa fi gorsa isiniin ga'eera. Barsiisaaf gorsan isiniin ga'e sanatti akka eebbifamtan, waa hedduu akka irraa barattanii fi jireenya keessan, jiruu keessan, gaa'ila keessan, dinagdee keessan, fayyaa keessan, namummaa keessan akka ittiin eeggattan abdii guddaan qaba. Gooftaan keenya ulfina guddaa fudhatu. Arrasigaa dubbii Waaqayyoo qabadhee isiniif dhufeen jira. Daqiiqaa muraasa keessa dubbii Waaqayyoo kana isiniin hanga'aa. Waaqayyoodhaan hin kadhannamee Waaqayyoo akka nutti dubbatu. Yaa Yesuus abbaa gaarii, barsiisaa dhugaa, michuu lafa onaa, Waaqa bara baraa gooftaa maccaa, si galateeffannaa. Gaarummaa keef, arjummaa keef, jaalala keef ulfina guddaa si kennina. Galanni siif haa ta'u. Yommuu si galateeffannu wanti nuti ittiin si galateeffannu danuutu jira. Sababni galataaf nu kakaasus lakkaa'amee hin dhumu. Amuma nutti dhufe, amuma yaadanne, amuma hubanne maqaa dhoofnee si galateeffanna malee yaa Waaqayyo wanti nuuf hin taane hin jiru karaa kee. Akka nuti si galateeffannu wanti nu godhu hedduutu jireenya keenya, mana keenya, sammuu keenya, laphee keenya guutee jira. Kanaaf galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Caba lafee oollee, dhangala'uu dhiigaa oollee, ciccituu bututuu foonii oollee, du'a bara baraa jalaa oollee lubbuudhaan jiraataa jirra. Nagaan baanee galaa jirra. Nyaannee dhugaa jirra. Yaa Waaqayyo rafnee ka'aa jirra. Eebba kee baay'ee nurratti dhangalaastee jirta. Biyya lafaa rakkinaan guutamte, biyya lafaa hamminaan guutamte, biyya lafaa wal'aansoon ishee cimaa, biyya lafaa jibbaan, biyya lafaa hammina baay'ee of keessaa qabdu kana keessatti karaa ayyaana keen eegamnee, karaa hafuura keen eegamnee akka har'a geenyu, akka dhaabbannu situ nu gargaare. Abbaa gaarii Yesuus ulfaadhu. Obboloonni koo biyya ormaa garaa garaatti faca'anii yerootti jiranitti ati isaan gargaartee haalli mijatee osoo hin taane haalota hin mijanne keessatti haalota mijeessitee fi haalota hin mijanne keessa jireenya kennitee fi haalota hin mijanne keessatti harka isaan qabdee har'aan isaan geesse. Yaa Waaqayyo balaan dhabamee miti. Yaa Waaqayyo miidhaan dhabamee miti. Duuti dhabamee miti. Kisaarummaan dhabamee miti. Garuu ati isaan wajjin waan jirtuuf, ati nu wajjin waan jirtuuf guyyaadhaa gara guyyaatti mo'ichaan cayaatu jirra kunoo. Abbaa gaarii Yesuus ulfaadhu. Kana qofa miti jireenya keenya keetti dhuunfaadhaan wantati nu goote danuutu jira. Kanaafidha ijoolleen keessa galateeffachuuf kan walitti qabamani. Kanaafidha ijoolleen keessa oquba qabatanii fuula keetti kan dhiyaatani. Raala dama gaati sakrajiana marala badidi bigas. Rele benda rabajina maglosia. Ramana majia borra bababadias. Ani singalateeffadha waa sekrele venas. Dhimman irratti si galateeffadhu danuun qaba abbaa. Waanan Waaqayyo qabadhee dura kee dhiyaadhu hedduun qaba Yesuus. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Hallelujah. Galata irratti galata. Galata irratti galata. Sifaladha yaa Gooftaa. Sifaladha yaa Gooftaa. Sifaladha yaa Gooftaa. Sifaladha yaa Gooftaa. Baay'ee naaf ta'etu jiru. Caal jechuun nan dandeessisu. Alleluuyaa nan teessisu.
Taalutaali naan jedha waaqessi naan jedha keessa kooti. Hallelujah. Galata irratti galata sifalladha yaa gooftaa sifalladha yaa mootii baay'ee naaf ta'eetoo jiru cal jechuun nan dandeessisu alleluyaa nan teessisu. Utaalutaali naan jedha waaqessi naan jedha keessa kooti. Rababa jiana makrala badina masetri libidibias ribayana mishakrala dunia siapajena voladi makrajene mendos wala baba diana makramanda bajigla diana masetri libidias Jesus Alevai mahatu begrabi alabaye mandaya isaya wala baduka hamindori alabadigas Rababayani haliyaya siyama mariga babandos para vihabaduna majene mendos sagannisif mala ulfinnisif mala safun keti gofta ko kabajan barabara Rababaji kamalivania namasetrele bedi dibikasello rababadiat waan imameen dhumnetu mana keenya jira waan imameen dhumnetu jireenya keenya dhuunfatee jira tola keetu baay'ee olmaa keetu baay'ee abba weela sanda biga borra bachina masheka plus yavani di grupa na namria ila majana maya baba diara kanto sekrebelenda barashidi biglosa yavana mandoria waaqa fayyina keenya oolchaa keenya of kalchaa keenya michuu keenya gargaaraa keenya abbaa dhugaa waaqa barabara abbaa lafa ona bakka fira bakka hiriyaa bakka lammii obboleessa obboleetti bakka haadhaa bakka abbaa bakka nama hundanuuf buutee abbaa nuu taatee haadha hiriyaa obboleessa obboleetti lammii dhiiga nuu taatee irra dabarteetu jireenya nuu laattee haalota hundumaa keessatti yaa Waaqayyo nagaatti nu jiraachisteettaa ulfaadhu barabaraan eebbifadhu nuti kan beeknu irratti si galateeffanna kan nuuf ife kan argine kan ittiin miidhamne keessa dabarre kan nu miidhuudhaaf dhufe ati immoo nurraa qolte isa nuti argine sana argine isa nutti mul'ate argine si galateeffanna garuu kan nuti hin beekne kan nuti hin argine ati dhoksaatti nuuf loltee dhoksaatti nuuf dubbattee waan baay'ee nuuf laattee waan baay'ee nu badhaaste gooftaa koo tola guddaa nurraa qabdaa ulfaadhu maqaan kee haa eebbifamu. Amma dubbii keessa jiraataan dubbachuuf jiraatti na gargaari ayyaana kee na baay'isi ameen hallelujah. Galanni gooftaa hin dhumu obboloota kanko hin fixnu gaafatti seennu keessaa bahuu hin dandeenyu waa'ee jaalala gooftaa kana waa'ee gaarummaa gooftaa kana waa'ee oolchuuf kalchuu gooftaa kana himnee hin fixnu abeet galanni guddaan isaaf haa ta'u hallelujah. Mee gara Tasalonqee jalqabaa yookaan Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa tokko sin qabadheen deema lakkoofsa hanga 10tti qaba hunda isaan nan dubbisa akkas jedha. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessanii fi Waaqayyoon hin galateeffanna fuula Waaqayyoo fi abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuun gooftaa keenya Yesuusin Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessan iyyaanna obboloota nana Waaqayyoo akka isin jaallate akka isin fo'ate nu hin beekna. Wangeelli nu isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne nu immoo sababii keessanii fi namoota attamii taanee akka isin dura gidduu turre hin beektu isinis fakkeenya keenya fi fakkeenya gooftaa duukaa buutaniittu yoo baay'ate rakkattaniiyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhattaniittu kanaan isin amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akaayaa hundumaa fakkeenya taataniittu dubbiin gooftaa inni isin biraa ka'e Maqedooniyaa fi Akaayaa duwwaatti
dhaga'ame miti. Amantiin isin Waaqayyootti qabdan iddoo haalletti ba'ee barameera. Waa'ee kanaafis waan jechuun nu barbaachisu tokkollee hin jiru. Nu attamitti akka isin gidduutti simatamnee isinis Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaadhaaf hojjechuuf attamitti Waaqayyoolii tolfamaa irraa gara Waaqayyootti akka deebitan isaan ofumaa isaaniitti iyyuu ni himu. Deebi'uun keessanis ilma isaa isa waaqarraa dhufu isa inni warra du'an keessaa kaase Yesuus dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchuuf eeggachuudhaafi jedha. Haalelluuyaa. Abbaa keenyaaf galannaa ta'u. Yesuus bara baraan ulfaatu. Mata dureen isaa kutaanumti kun jireenya fi amantii warra Tasalonqee jedha mata dureen isaa jechuudha. Ani immoo mata duree akkasitti akkas jedhu irratti dubbadha. Jireenya fi amantii kiristaanaa. Jireenya fi amantii kiristaanummaa. Haleluuyaa. Ijoollee Waaqayyoo jireenyi kiristaanaa amantiin kiristaanaa akkam ta'uu qaba. Waan baay'ee kaasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee daqiiqadhaan waan daangeffamnuuf kutaadhuma kana qofa irratti xiyyeeffadhee yeroo gabaabaa keessatti garuu waan guddaa tokko isinitti dubbachuun barbaada. Egaa namni Waaqayyoo Phaawulos kun ilma isaa hafuuraa Xiimotewos waliin ta'ee ergaa kana ammas gara warra Tasalonqeetti barreessa. Warri Tasalonqee kun warra waaqolii tolfamoo waaqessaa waaqolii tolfamoo bitamaa turanidha. Isaaniif ergamaa turani, isaaniif tajaajilaa turani, isaan waaqessaa turani, garbummaa waaqolii tolfamoo jalatti warra kufanii turanidha. Haa ta'u malee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Phaawulos fa'i lallaban dhaga'anii qalbii isaanii diddiirratanii waaqolii tolfamoo irraa gara waaqa jiraatatti fuula isaanii deeffatanii Waaqayyoodhaan waaqessuu, Waaqayyoodhaaf jiraachuu jalqaban. Yeroo dhuma Waaqayyoon fudhatan Waaqayyootti deebi'anii isa duukaa bu'anii kaasanii jireenya isaanii guutummaan guututti jijjiiranii yaada Waaqayyootti jiraachuu jalqabanii, akka fedha Waaqayyootti jiraachuu jalqabanii, dubbii Waaqayyoo keessa jireenya isaanii galfatanii jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu jiraachuu jalqabanii. Eeyyanikaa guyyaa amannee kaasnee guyyaa ijoollee Waaqayyoo taanee kaasnee ilaalcha biyya lafaa shaakala kan keenya isa durii deddeebii keenya isa durii dhiisnee guutummaan guututti Waaqayyootti maxxanuu, guutummaan guututti Waaqayyoon fakkaannee warra kaanii fakkeenya gaarii ta'uun dirqama keenya. Namoota Waaqayyoo irraa kan barbaachisudha. Warri kun kan isaan godhan isa kanaadha obboloota kan koo. Jireenya kiristaanummaa jireenya amantii jiraachuu jalqabanii. Jireenya amantiitu isaan irraan calanqisuu jalqabe. Jireenya amantii isaan jiraatan kun immoo isaan qofaaf jireenya isaanii qofatti jiraatamee hafe otoo hin taane isaan irraan ba'ee namoota baay'eetti mul'ataa ture. Namoota baay'ee fakkeenya gaarii ta'aa ture. Namoota baay'ee sababa fayyuu sababa ooluu ta'aa ture. Kanas ta'ee sana immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu isaaniitiin lolli irratti ka'ee chaalenjii baay'ee keessa turani. Gatii gurguddaa baasaa turani. Ari'atama guddaa keessa daddarbatamuu guddaa keessa turani. Jibbamuu daddarbatamu ari'atamu guddaa kana keessatti garuu wantoota baay'ee ajaa'ibsiisoo hedduu godhaa turan. Kanneen keessaa qabxii sadiin siin agarsiisa. Jireenyiif amantiin kiristaanummaa akkam ta'uu qaba isa jedhuuf qabxii gurguddaa sadii cuunfinee yoo ilaallu kutaa kanarraa arganna. Lakkoofsa 3 irratti argamu qabxiin gurguddoon sadan isaaniitu akkas jedha. Fuula Waaqayyoo keenyaa fi abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jedha. Jireenyi kiristaanummaa tokkoffaan hojii amantiitiin mul'ata. Kiristaanummaan jireenya mitiire, jireenyi immoo jiraachuudha ka. Jireenyi jiraachuudha. Jireenyi dhokataan hin jiru, jireenyi mul'ataadha. Jireenyi bara baraa kan argamu gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan, fayyinni kan argamu karaa ayyaana gooftaa Yesuusi. Kiristaanummaan garuu yookaan namni fayye namni amane garuu jireenyi amantii isaatiin mul'ataa ta'utti jiraata. Kanaaf namni Waaqayyoo fuula Waaqayyoo keenya fi abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jedha. Jireenyi isaanii hojii amantiitiin mul'isaa turan jechuudha. Hojiin amantii kun maali? Yoo jetta waan danuudha. Hojiin amantii jalqaba irratti gooftaan Yesuus fayyisaa lubbuu godhanii fudhachuudha. Hojiin amantii gooftaan Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'ee biyya lafaa dhufu jireenyi karaan dhugaan jireenyi isa qofa akka ta'e dhalootatti himuudha.
Hojiin amantii Yesuusin lallabuudha. Hojiin amantii akka dubbii Waaqayyootti jiraachuudha. Hojiin amantii hafuura keessa deddeebi'uudha. Hojiin amantii qajeelummaadhaan deddeebi'uudha. Qajeelummaan isa karaa ayyaana Kiristoosiin argamu keessa jiraachuudha. Hojiin amantii garraamummaadha. Hojiin amantii gara laafummaadha. Hojiin amantii harjummaadha. Namootaaf arjoomuudha. Hojiin amantii Waaqayyoof abboomamuudha. Hojiin amantii lubbuu oolchuudha. Hojiin amantii wangeela barsiisuudha. Hojiin amantii isa kufe kaasuudha. Hojiin amantii isa bade barbaaduudha. Weelaa siyaala barajjiyan amantos. Kanaaf fuula Waaqayyoo keenyaaf abbaa keenya duratti jedha tokkoffaa hojiin amantii keessanii jedha. Baay'ee argineerra jedha. Ilaalleerra jedha. Hubanneerra, bira geenyeerra, nu boonseerra jedha. Ijoollee Waaqayyoo jireenyii fi amantiin kiristaanummaa hojii amantiitiin mul'achuu danda'uu qaba. Yaaqoob keessatti iyyuu amantiin hojii gaariidhaan inutu bamne duwwaa akka ta'e tasa akka ta'edha. Kana jechuun hojii gaarii hojjetanii fayyachuu otoo hin taane fayyinni amantiidhaani. Erga amanneen booddee erga fayyineen booddee immoo fayyina kan keenya amantii keenya kiristaanummaa keenya hojii gaarii jireenya keenyaan kan nuti mul'isuu qabnu. Kanaaf hojii amantii hojjettanii argamu Waaqayyo isin haa gargaaru. Har'as akka warra Tasalonqee hojii amantii keessanii warra raawwattan ta'a. Qajeelummaa, garraamummaa, mootummaa Waaqayyoo labsuu, arjoomuu, warreen kaaniif hirmaachuu, ba'aa walii baachuu, waliif obsuu, ba'aa dhalootaa baachuu, gadi jechuudhaan, gadi of buusuudhaan Waaqayyoof jiraachuu, Waaqayyoof hojjechuu isinirraa haa mul'atu maqaa Yesuusiin. Lammaffaan jaalalaaf dadhabuu keessan jedha. Jireenyii fi amantiin kiristaanummaa jaalalaaf dadhabuu kan of keessatti hammatuudha. Jaalalaaf dadhabuu. Ameen. Mee jaalalaaf dadhabuu jedha. Jaalalli maaliin? Jaalalli ofii namaaf dabarsanii kennuudha. Jaalalli koo arraba miti, jecha miti. Jaalalli jecha miti. Har'a namoota baay'ee biratti koo jaalalli jecha ta'eera. Sin jaalladha jechaan mul'isuu qaba. Jaalalli Kiristoosi. Jaalala dhugaa sarraa baranna. Jaalalli lubbuu ofii dabarsanii kennuudha. Jaalalli qabeenya ofii dabarsanii kennuudha. Jaalalli namummaa ofii isaanii dabarsanii kennuudha. Jaalalli yeroo isaanii ofii dabarsanii kennuudha. Jaalalli ulfina ofii dabarsanii kennuudha. Kiristoos yeroo isaa ulfina lubbuu isaa namummaa isaa dabarsee kan nuuf kennu jechuudha. Kun immoo aarsaa gaafata. Kun immoo baay'ee dadhabbii guddaa gaafata. Kanaaf jaalalaaf dadhabuu keessan jedha. Akkamitti jaalalaaf dadhabuun obboloota waan jaallataniif yeroo isaanii kennaniitu sababa jaalala obbolootaaf qabaniif obboloota dubbii Waaqayyoo barsiisu turan. Warra gaddan jajjabeessu turan. Warra kufan dhaqaniitu jajjabeessanii kaasu turan. Warra dhukkubsatanii dhaqanii kadhatuuf turan. Warra rakkatanii waan qabaniin qooduuf turan. Warra dukkana keessa jirutti dhaqanii mootummaa Waaqayyoo labsu turan. Jaalala irraan kan ka'e. Jaalala sabaaf qabaniif, jaalala obbolootaaf qabaniif hin dadhabu turan. Jaalalli dadhabbii guddaa qaba obboloota koo. Jaallachuun nama jaallachuu barbaaddan tokko yoo qabaattan nama sana lafumatti tolumatti jaalala guutuu kennuuf dhiisuu dandeessu. Jaalalli dadhabbii qaba. Dadhabbiin jaalalaa maali? Obsuu gaafata. Yeroo jaallattan waan isin immoo hin jaallanne isin mudachuu danda'a. Nama tokko gaafa jaallattan nama sanarraa waan isin immoo hin jaallanne isin mudachuu danda'a. Waan isin hin barbaannetu isin mudachuu danda'a. Waan isin hin feenetu isin mudachuu danda'a. Waan isin qorutu isin mudachuu danda'a. Waan isin dhiphisutu isin mudachuu danda'a. Waan isin miidhutu isin mudachuu danda'a. Hin jaallattu yoo ta'e sana hundumaa obsuudha. Obsuun immoo dadhabbii guddaa qaba. Ce'innachuu gaafata. Garaa bal'achuu gaafata. Danda'uu gaafata. Waan tokko tuma dhagaanii akka nama dhageenye dhiisuu gaafata. Waan tokko tuma beekanu akka nama hin beekne ta'uutu gaafata. Faayidaa ofii dhiisuu gaafata. Dadhabbii qabachuudha. Jaalalaaf dadhabuu keessan jedhe.
arjoomudha jaalalli nama waan tokko yookaan qaama tokko kan nama tokko hin jaallattu waan nama sana fayyadu arjoomiifiin dirqama kan isin arjoomtan isa samiidhaa gadi bu'e qofa miti waan itti dadhabdanii argattan waan itti dafqatanii argattan waan itti bututtanii argattan waan yeroo baay'ee barbaaddanii argattan tokko sababa jaalalaa qooddu ta'a sababa jaalalaa dabarsitanii kennitu ta'a yeroo keessan qaalii kennitu ta'a qarshii keessan kennitu ta'a beekumsa keessan kennitu ta'a ogummaa keessan kennitu ta'a ayyaana isin keessa jiruun dhamaatanii tabba buutanii bu'aa baay'ee buutanii qorra keessa aduu keessa haala ulfaataa du'aaf nama saaxilu keessa darbitu ta'a kunis dadhabbiidha maaliif jaalalli dhamaatii baay'ee gaafata waan ta'eef jaalalli tolan argamu jaalalli tolan ijaaramu mee tola akkasumaan eenyu wajjin jaalala ijaarrattanii beektu dhamaatii malee otoo aarsaa hin kaffaliin si nama wajjin jaalala ijaarradhee qaba namni jettan jirtu hin jirtani yookaan yeroo kennitanii fi dhaggeeffattanii namni sun isin jaallata yookaan hin arjoomtaniif kanaaf namni sun isin jaallata yookaan hin barsiistani yookaan karaatti agarsiistan yookaan dogoggora isaa hubachiistanii itti deddeebitanii yaada gaarii qajeelaa yaada gaarii gootaniif ta'a yookaan dhimmitanii waan nama sana gargaaru gootan ta'a yookaan miidhaa isarra ga'uudhaaf jiru kaattuu kaattanii fi oolchitan ta'a yookaan waanuma ta'e tokko gootan irra deddeebiidhaa waan ta'e tokko gootan malee namni lafaa ka'ee isin jaallate yookaan lafaa kaatee nama sana jaallattanii bu'aa hin buufan jaalalli dadhabbii qaba namoonni baay'een har'a jaallatamuu hin barbaadu namoonni baay'een nama biraas jaallachuu hin barbaadu shamarree tokko yookaan dhiira tokko jaallachuu hin barbaadu tajaajilaa tokko yookaan nama waaqayyoo tokko yookaan hiriyaa ta'e tokko yookaan fira ta'e tokko jaallachuu yookaan nama ta'e tokko jaallatamuu hin barbaadu garuu dadhabuu hin barbaadan garuu gatii baasuu hin barbaadan jaalalli gatii malee hin dhufu ijoollee waaqayyoo jaalalli Kiristoos ikkoo anaaf isiniif dhiiga mul'ate lubbuu dabarsee kennuudhaan mul'ate jaalalli kennaa of keessaa qaba jaalalli obsa qabaachuu gaafata jaalalli arjummaa gaafata jaalalli danda'uu gaafata jaalalli waliif qajeelaa yaaduu gaafata jaalalli irra deddeebiidhaan waan ta'e tokko walirratti hojjechuu gaafata namni akkas hin jaallatu yoo barbaadu akkasumaan ciistanii jaallatamuu hin eegina waan qajeelaa hojjedhaa waan nama hojjedhaa abaluun naa jaallatu jettanii hojjechuu barbaadu dhiiftanillee irruma deddeebitanii waan gaarii dhaloota fayyadu gaafa hojjetaa deemtan namni ofumaan isin jaallata ija keessan argaa dadhabbii keessan argaatu iddoo isiniif kennuu jalqabachuudha kanaaf warri kun jaalalaaf dadhabu turan amantoota isaan jidduu jiranii waan qajeelaa godhu turan warra dadhaban dhaqanii gaafatu turan warra rakkataniif hin kennu turan tajaajiltoota waaqayyoo kabajaan hin simatu turan gara gadiitti yoo dhaqxanii argitan simannaa nuuf godhaa turtan jedha iddoo kennu turan alga isaanirraa bu'anii raffisu turan afaan yoo fuudhanii tafaan kaa'u turan mana isaanii kennuuf turan miilla isaanii dhiqu turan tajaajiltoota waaqayyoof hin kunuunsu turan dadhaboota jidduu isaanii jiran hin gargaaru turan maarree jireenyi fi amantiin kiristaanummaa jaalalaaf dadhabuu gaafata ijoollee waaqayyoo har'as jaalalaaf dadhabuun amala kiristaanummaa maalummaa kiristaanummaa tokko akka ta'e akka isin bartan gadi qabee isinitti himuun barbaada meeqa keessan ilaata jaalalaaf dadhabaa kan jirtan waaldaa keessa jirtan keessatti maaltu na dhibe dhimma isheeti dhimma isaatiin samuuna kana wanti garaa boquu ganna qabaa ture egaa miidiyaa hawaasaa kana irratti waan baay'ee argina warra akkasii kun dhugaatti friendii ta'anii FB koo jala taa'uu isaaniitti baay'inaan indoo yaada lama sammuu koo keessa dhufu barbaadee warra kana walitti qabu yookaan immoo intini koo jala iyyuu nan baasa jedheen haalitti yaadaa ture jechuudha ganamarraa warreen akka kana FB koo jala taa'utti nan gadda warra achi ol ba'ee shireeree wala baaru baay'een kaan tajaajiltuu ofiin jedhu tajaajilaa ofiin jedhu faarfattuu ofiin jedhu yookaan bakka warreen garanaa garasi gruupiidhaan ba'anii wala baaranii ka'umsi isaa obbolaan shamarranii lama nan arga tarii sagalee koo kana dhaggeeffataa jirtu yoo ta'e warri kun carraa maqaa isaanii hin dha'u baay'een keessan beekuu dandeessu warri kun carraa sagalee koo dhaggeeffachuu qabu yoo ta'e akka maleen isaanitti gaddee jira tajaajilaa yoo hin ta'in hin faarfatin iyyuu lallabin iyyuu waaldaa afuraa keessa yoo hin deddeebiin kiristaana ta'uu isaaniiti kiristaanummaa iyyuu immoo hadhiisan Oromoo safuu qabu keessaa dhalachuu isaaniitiin addabaabaayii irratti arraba hapheetiin arraba baaqetiin ba'anii xuraa'ummaa dubbachuu fi wal abaaruu fi wal saaxiluu fi maqaa walii xureessuudhaaf dhaabbachuun qaanii guddaadha kiristaanummaan kanan barsiisu safuun Oromoo kanan dubbatu ijoollee waaqayyoo namni tokko sin miidhuu danda'a namni tokko sin balleessuu danda'a
isin gochuu kan qabdan isa namni sun isin miidhe hobsuu danda'uu qabdu. Hobsa dadhabdaniitu hobsa fixattaniitu yoo ta'e nama sana qabdanii qofaatti haasofsistanii waan ittiin isin miidhe kana sana jettanii hubachiisuu danda'uu qabdu. Sanaan booddee dhiifama gochuufii qabdu. Qobaatti yeroo isin dubbiftan isin fudhatu yoo ta'e nama tokko nama lama qabattanii qobaatti haasofsiisuu qabdu. Nama lama nama sadiin dubbattanii isin fudhatu yoo ta'e waldaa kiristaanaatti dhiyeessitu. Waldaa kiristaanaatti dhiyeessitanii isin dida yoo ta'e akka aramaniitti lakkooftaniitu dhiiftu. Wangeelli kan jedhu Maatiyoosi keessa Maatiyoosi 18:15 ta'e 15:18 ta'e achi keessa dhaqaatee dubbifadhaa. Malee nama si miidhe tokko baay'iti abaare, nama si miidhe tokko baay'iti salphise, nama si miidhe ta'e tokko maqaasaa yakki wangeelli hin jedhu. Kiristaanummaan hin jedhu. Maqaa kiristaanummaa hin balleessinaa. Jaalalli walii dadhabuu gaafata. Walii dadhabuu jaalalaaf dadhabuu jechuun utuma miidhanuu obsu jechuudha. Utuma namatti ulfaatu gadi jechuu jechuudha. Har'a shamarri tokko baatee arraba baaqeedhaan uummata baay'ee fuulduratti yeroo baatee wala baartu maal jechuudha? Wangeela iyyuu dhiisati akka safuu keenyatti maal jechuudha? Warra gaa'ela dhaabbattu waan har'a xiqqoo irratti wal loltan wal lolan boru furuu danda'u. Jechi har'a waliin jedhan garuu sammuu namoota baay'ee keessa galeera hin buqqa'ochi keessa. Gootummaa miti maqaa wal saaxilu, wal salphisuu, wal busheessuun. Keessumaayyuu biyya ormaa teessanii isin obboloonni shamarranii. Biyya ormaa teessanii haala mijanne keessa teessanii. Isumaayyuu haala rakkisaa amma addunyaa jeeqaa jiru. Eenyu yoom akka du'u yeroo ittiin beekamne keessatti. Yeroo fuula Waaqayyoo barbaaddatan malee yeroo ba'anii shereeraa akka dubartii masaanuu wal abaaraniin. Wal gorsaa, wal qabaa, wal sirreessaa. Kiristaanummaan immoo jaalalaaf dadhabuu gaafata. Jaalalaaf dadhabuun immoo gooftaan Yesuus Kiristoos otoo cinaachisaa waraanamu yaa abbaa hin beekaniitii dhiisiif jedhe. Isxifaanus otoo dhakaadhaan reebanii ajjeesanu abbaa hin beekanii dhiisiif jedhe. Musee irratti Maariyaamii fi Aroon yeroo irratti ka'anitti hin kadhateef. Kiristaanummaan obsuudha. Jaalalaaf dadhabuu jechuun obsuudha. Waan baachuu hin dandeenye baachuu, waan bira darbuu hin dandeenye bira darbuu, waan dhiisuu hin dandeenye dhiisuu. Beeka keessan waa dhiisaa kan jirtu. Akkamittan tuqama. Zarraa ana abaluudha. Beekumsaan humna dandeettiin qaba. Kana miti kiristaanummaan mataa gadi qabachuudha. Waaqayyoof safuu kennuu obbolootaaf kabaja kennuudha. Obboleettii kee salphiftee obboleettii kee xureessitee yoo ishiin simitellee ati immoo deebitee waan ishiin hin qabne irra keessee waanuma ishiin qabdus immoo baaftee addabaabayitti saaxiltee salphiftee meerri kiristaanummaan. Ijoolleen abaaraman ikkoo ijoolleen eenyudha isaan ijoolleen maannooyi safuu abbaa isaanii warri saaxilanii abaaraman Waaqayyoo sinaa gargaara. Jaalalaaf dadhabuun ijoollee waan obsamuu hin dandeenye tokko obsuudha. Kiristaanummaan isa kana. Sadaffaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessan hin yaadan. Gama kanaan obboloonni kun of beeku akka fakkeenyatti warreen fudhadhee otoo na dubbisan natti tola. Yoo rakkoo qabaatan araarsuu nan barbaada waan ta'eef. Waan baasanii miidiyaa hawaasaa irratti kaa'an hundumaa akka isaan haqaniin fe'a. Abbaan barbaade haa miidhu. Abbaan barbaade dhugaa qabaatu akka ijoollee Waaqayyootti dubbatanii fixatanii dhiifama walii gochuu waan barbaachisuuf hin jedha. Qabxii sadaffaa fi xumuraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessan hin yaadne jedha. Qabxii sadaffaan Yesuusiin abdachuutti jajjaboo turan. Haala ulfaataa keessa ta'anii Yesuusin ni abdatu turan. Har'a beelofnus boru beela baana. Har'a dhabnus boruun arganna. Har'a kufnus boruun kaana. Har'a jibbamnus boruun jaallatamna. Waaqayyo waan gaarii nuuf qaba jedhanii Waaqayyoon hin abdatu turan. Abdii Waaqayyootti qabanitti jajjaboo turani. Coccoo lagaa hin deemani. Waanuma amma isaan mudateen akka dhallaaduu galaana keessa asiif achi kufaa hin deemani. Akka warra karaa Imaa'uus irra deemaa turan yoo ta'u abduu qabanii abdiin keenya hin du'e jedhanii gungumaa deemanii hin ta'an jechuudha. Jireenyii fi amantiin kiristaanummaa abdii Waaqayyoo irratti qabanitti jabaachuudha. Abdii Waaqayyoo irratti qabanitti jabaachuudha. Warreen kun garuu abdii Kiristoos Yesuus irratti qabanitti jajjaboo turan. Haalli harka isaanii kennachiisu ture. Lolli isaanitti ka'ee isaan harka kennachiisaan turre. Jibbamuun harka isaan kennachiisaan turre. Daddarbatamuun harka isaan kennachiisaan turre.
of harkaa dhabuun harka isaan kennachiisaan ture faayidaa isaaniif bu'aa isaanii waaqayyoo jiran dhiisuun harka isaan kennachiisaan ture har'a yoo dhabe boruun argadha jechaa turani har'a yoo jibbamne boruun jaallatamne jechaa turani namni yoo ni jibbe waaqayyoon jaallate inni gaadha jechaa turani mootummaa waaqayyoo kan keenya jechaa turani Kiristoos abbaa keenya jechaa turani Kiristoos wabii keenya jechaa turani isa qabaachuun keenya nu boonsa jechaa turani kanaaf abdii Kiristoositti qabanitti jajjaboo turani egaa kutaa kanarraa qabxii sadan kana qofa akkasinnaa qabattanii barbaada jireenyi fi amantiin kiristaanummaa tokkoffaanii hojii amantiitti jabaachuudha lammaffaanii jaalalaaf dadhabuudha sadaffaanii abdii Kiristoosirraa qabanitti jabaachuudha hojii amantiitti jabaachuu jaalalaaf dadhabuu abdii Kiristoosirraa qabanitti cimuu namarraa eegama gooftaan isin haa gargaaru Yesuus gaarummaa kee fulfaadhu daqiiqaa muraasa kana keessatti waan guddaa jireenya keenyaaf ta'u nu barsiistee eebbifame nuti ijoolleen keessa sagalee kanatti qabamne akka jiran dhugaa kana keessa akka deddeebinutti nu gargaari yaada keessa bara baraa kanatti qabamne isatti hidhamne akka jiraannu ayyaana kee nu baay'isi anis ta'e obboloonni koo dubbii kee kanatti qabamne akka jiraannu ati nu gargaari humni nu mormu humni badii humna kee humna waaqa jabaatiin arguu barri keenya jiruun keenya jiruuf jireenya obboloota koo kan eebbifame haa ta'u hamma dhumaatti cimsee nu dhaabe kiristaanummaan jireenya keenya irraan akka mul'atu amantiin keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dabala akka deemu hojii amantii hojjechaa jaalalaaf dadhabaa abdii sirratti qabnutti cimnee fuula kee akka dhaabbannu dhaaltuu mootummaa kee akka taanutti nu gargaari waan dhageessee fulfaadhu ameen gooftaan isin haa eebbisu obboleessa keessan paaster Dandanaadha Obdii Miidiyaa subscribe godhaa Obdii Miidiyaa keessanii YouTube bira deematii Obdii Miidiyaa subscribe godhaa nu hordofaa tajaajila karaa sanaan qabnus hordofaa gama biraatiinis tajaajila warreen qabdan walaloo diraamaa dubbii waaqayyoo ergaa bilchaataallee warri qabdan oodiyoodhaan waraabdanii akka koo kanatti yoo fiddan qindeessee isiniif dabarsuu ni danda'a jajjabaadhaa shaaloom Thank you.